suuraa waa'ee laga Kawsar dubbattu lagni Kawsar kun laga rabbii nabi Muhammadiif jannata keessatti kennee fi hawdii maleedhamma hawdii fi inni kun waladdeya hawdiirra isa kanaatiitu irra guddaa mitiire eeywaa wannummaan isarra gartee qodaan isarra tarifame kan ittiin dhugan qixa gartee adada urjii samii tanaga urjii samii lakkoofsa isii rabbi malee beeku hin jiru baay'eedha jechuu himuufiga bismillahirrahmanirrahiim jenneetti karaana inna a'xaynaaka jechuun nuti siif kennine yaa ergamaa kiyya alkawsara jechuun khayrii baay'ee jechuudha kawsar jechi kun eeyyuwa alkawsar jechuun yaani alkhayra alkasiira jechuudha kawsaru jechuun namni tokko gaa qabeenyi isaa baay'ateef kawsaruu jaanii moggaasan kawsar jechuun maanuu baay'ina agarsiisuu dhufaa jaan khayrii baay'ee siif kennine yoo laga kawsar jenne yoo fassarreerra gaariidha dhuguma kawsarii ergamaan alayhi salaatu hadiisa kee dubbatanii fasalli lirabbika kennaa guddoo tana waan rabbiin sii kenneef rabbii keetiif salaati wanhar jechuun qalimaatis gizee qabtu isatti uumaan sharraqsiisin ibaadaa gootummoo haana arkaniif hin hojjetin rabbuma keetiif salaati ikhlaasa qabaatu jechuudha alladhiinum yuraa'uuna sanii wajjin walittin deemin jechuudha faallaa sanii ta'uu qabda wanhar jechuun qaliyati udiyyaa ugaa qaltu rabbumaaf qali wanni qalanis rabbii ta'uu qabdiidha inna shaani akka jechuun inni si jibbu booda waliin salaan nagaay huwal abtar jechuun isumaati tu hongawaadha isumaati tu harka duwwaadha jechuudha kasi jibbu guyyaa qiyaamaa harkisaa duwwaa ta'e fuulduree teenya dhufuu ta'a jechuudha isin tun eenyu keessa buute Aas ibn Waa'il keessa buute jaan Aas ibn Waa'iliititu maal jee Ibrahim moo Qaasim Duunaani Qaasim ergamaa alayhi salaatu wasalaam Duunaani maal jee kun imma ilmoon isaatu dhumte generation isa boodaaf hin jiru booda isarraa hara galfannaa bakka kun waa takka generation isa boodaaf hin jiru eege doolo jee bakka waan takka wanni isa boodaaf hin jirtu innummaan mataan kunnaan hara galfannaa jennaani sanitti rabbi maal jeen inna shaani akka namni si jibbu kuni huwal abtaru jechuun isumaati tu citaadha nama generation duubaan hin qabne jechuun huwal munqati'u isa haqite bakka khayrii irraa cite isa maasis isa booda toltuudhaan hin dubbatamne namni toltuun maqaa isaa kaasu hin jiru jechuudha abtar jechuun amma yoo jawwee taate ta eegeen qabne jechuudha yoo beeladaa taate ta eegeen qabne jechuudha nama keessatti ogaa zeebne immoo nama generation ilmoo isa duubaaf sun qabne jechuudha yoo ituma kanaatiitu khayrii irraa cite jenna fasalli lirabbika rabbii keetii salaati wan har jennaan Ali ibn Abi Talib qomateetiin qiblatti garagalii je'ee fassaree jaani akka hedduu fassarama dhuguma gaa quraanini inna shaani akka jechuun namni si jibbu huwal abtaru isumaatiitu khayrii irraa citee jira tanaa jecha rifatin jeen imma suuratu